Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu. Akkam jirtu obboleeyyan isiniin jecha. Egaa akkuma argaa jirtanuu erga kaleessatti onneen hedduu nu cabee jira. Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Obboleettii keenya Hayaat Oorootuub eenyu namaatu ni beekaa jechaadha. Gama tokkotiinis gama yuutuubaatiinis jechaadha. Egaa sababa gaazitiini lubbuun ishii darbee jira. Rabbiin rahmata isiidhaaf haa godhu. Rabbiin jannataanis haa qananiisu. Isiniin jecha hundi keessanuu egaa du'aayii godhaa fi isiniin jedha. Akkatti baanu beekna malee akkatti gallu hin beeknu. Keessattuu dhaamsin isiniif qabu. Nutiin kun gaafuma rakkoon tokko nurra ga'ee hundi keenyaaf yaadannaa jechaadha. Du'as gaafuma namni du'e yaadanna. Dhukkubas gaafuma namni dhukkubsate yaadanna. Wanti hunduu gaafuma rakkoon dhufe nutti mul'ata. Dhaamsa sanarrattis kan isiniif dabarsuu barbaade jechaadha. Egaa akkuma beekamu hundi keessanuu argaa jirtu sababa isiin ittiin egaa sababa ta'ee amrii taate sababa gaaziti. Kanaafuu nutiin kun warri biyya namaa keessa jiru hedduu keessi keenya dadhabaadhaa ni beektu. Guyyaarraa abiddarra dhaabanna. Abiddi gaazii qofaa miti gubbaarraallee ho'i nu fixaa jira. Kanaafuu jismaan keenyallee dadhabaadha. Nutiin akkatti bareennu kuni nutiin akkatti miidhagnee daqiiqaa keessatti mul'annu kuni sekondii tokko keessatti jismaan keenya akkatti jijjiirama. Osoodhuma jala hin gahin gubbaarrattuu akkatti jijjiirama sekondii tokko keessatti jechaadha. Nutiin kunoo maala yaadannu re'ee isaatii kana keessatti maala yaadannu yaa obboleewwan koo ka biyya namaa keessa jirtanuu Rabbi nu haa sattaru. Rabbiin balaa halkanii guyyaallee nurraa haa qabu. Hanga dandeessanitti hundi keessanuu of eeguun Rabbuma wajjinis isinis of eegaa. Mee Rabbumatti haa deebinu Rabbitti ayyanuu jiru biyya namaa kanallee Rabbi nurraa haa jijjiiruun isiniin jedha. Akkasumallee dhaamsin isiniif qabu anillee kanaan duraa jechaadha mudannoo kanallee nin qaba. Mudannoo waa'ee gaazii kanaa jechaadha. Kana dura yeroon Sa'uudii dalagu akkuma kanaa jechaadha. Gaaziin kun baay'ee nama miidhaa namni hin argu. Lafti Raamadaana ture. Maatii manaa hedduu taaneef biyya biraa Sa'uudiidhuma keessa ta'ee achitti soomuu deemne. Akkasitti gaaziin kun nyaata qopheessaa jirra. Maatiin hundi sa'aatii asriiti. Akkuma nyaata qopheessuuf hundi namaa egaa maatiin hundi waliin qopheessa akka Sa'uudii keessatti yoo beektan hundi keessanuu sararatenyaa qofaa miti maatiin mana keessaallee dalagaa nama gargaaranii hundi keenyaa kushiinaa keessa jirra. Gaazii kanallee qabsiisee ofii kiyyaa wanti keessattuu immoo isin ilaaluu qabdanu gaazii qabsiiftanii kaatanii osoo ibidda ittiin hin qabsiisin gaazii isaa bantanii yoo dhiiftanii takka turtanii dhuftanii itti qabsiiftan hin fanadda'a jechaadha. In dho'a. Kanaaf akkasitti anillee gaazii hedduu taanee gaazii tokko gubbaarraa hojjetaa jirra. Ani jalaa qabsiisee ka'ee osoo itti hin qabsiisin gidduudhaan na waamanii dhiisee deeme. Yeroon dhiisee deeme ani deebi'ee dhufu gaazii sana kan qabsiise hin barre ani waanuma qabsiise se'ee innaan ani deebisee akka waan saaqetti itti qabsiisu in dho'ee jechaadha. Kan na bira jiru immoo qaallichi manaallee numa bira jira nutti dhiyoo jechaadha. Mucaan dubaraa tokko mataasii qullaa facaaftee isiinillee na biraa dalagaa jirti nyaata hojjetaa jirti. Yeroo ani itti qabsiisu hin dho'ee yeroo inni fanadda'ee jedhu egaa gaaziistu waan asa sanaa ta'uu hin taane kan hin bobeessuudhaaf jalqabee jechaadha. Isatu ol tokka'ee isanni tokka'e sun kan tokka'e narratti ol tokka'ee yeroo inni ol tokka'u aniin kun maalan ta'e yeroo sanatti kan hin yaadadhu jechaadha. Nan kufe duubatti kufeen nan fiigee baqadhee bahe. Fiigee baqadhee bahee yeruma sanaa qaallichi manaa gaazii sanaa istiwaanaa sana hin cufee abiddi sun akkuma ka'eetti dhaamee ani immoo kun maalan ta'e fuulli koo na gubatee harki koo kunillee na gubatee aga ammaatti godaanni sanaan qabaa jechaadha. Sana booda alatti fiigee iddoon itti kufetti nuuf arge. Mucaan na bira jirtu mataa qullaa jirti mataa isii facaaftee jirtu gaaziin ishii abiddi ishii qabee ishii
shinti beetii galchanii bishaan itti naqanii aniin kun egaa mana namaa gube jedhee ruuhiyyaan na keessa jirti nan fiigee bahee jechaadha. Fiigee bahee bakkan itti kufe sana dhufanii na kaasanii mana yaalaa na qaqqabsiisanii. Mana yaalaa na qaqqabsiisanii waan akka dhangala'aa jismaa koo guutuutti gadi naqanii qaamni koo hanga yoonaa ammayyuu godaanni sana qaba sirraa jechaadha. Fuula koo rabbiin na sattaree akkasumatti na hambifatee. Kanaaf anillee mudannoo waan hin qabuuf ammallee gaazii yeroo mara yeroo nyaata hojjedhu gaazii kana si'a meeqa irra deddeebi'ee tallaala nan sodaadha. Ammumallee gaazii rakkabuu hin rakkabu nan sodaadha. Silani mudannoo qabuufi jechaadha. Gaazii kanas hin rakkabuus saaqee deebisee cufuullee nan sodaadha. Mana nama dalagaa jiru kana keessatti alhamdulillah girgiddaa keessa jira. Ergan gaafan dhufeeti nama jijjiirus hin argine achumaa dalagaalumaayyuutti saaqanii dhiisuu jechaadha. Kanaafuu keessattuu hundi keessan warri mana namaa keessa dalagdanu of eegaa gaazii saaqxanii kaatanii dhiiftanii osoo hin laalin cufuu keessaniif saaquu keessan itoo hin hubatin deebistanii itti lokkasuudhaan fiiginaa qabsiisuudhaan gaaziin kun saaqatee jira moo hin saaqanne moo dura deebisaa cheekii godhaa ilaala. Osoo saaqatee kan jiru sana kan keessattuu miidhaa hedduu namarraan qaqqabsiisu. Saaqatee waan jiruuf sila innaati dhaqxee itti qabsiistu tol tokka. Of eeggadhaan siniin jedhaa. Rabbiin isin haa eegu, rabbiin haa eegu. Egaa obboleettii keenyafillee sababa rabbiin kana taasise ishiillee rabbiin jannataan isii haqananiisu. Kanaafuu hundi keessanuu egaa warri biyya namaa keessa jirtan rabbi sinaa tiksu walumaa qabaa keenyattuuyyuu hedduu tokko ulfaataa jismaan keenya bareedduun daqiiqaa keessatti jijjiiramti. Dhaamsi isiniif qabu anillee mudannoo waan hin qabuuf hedduu kaleessannaan dhaga'u hedduu keessi koo na cabee qismiin na cabee obboleettiin keenya kaleessanuma wajjiniin argaa jirtu akkamitti miidiyaa kanarratti dalagaa jirti guyyaan himattee hin dhuftu yaa obboleewwan koo mee waliif sabaraas walaan mararfadhaas hedduu jireenyi biyya namaa kunillee nutti hadhaa'ee jira du'aa illee waliif taasisaan siniin jedha. Dogongora jiru foonaan illaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.